Absaayaa Abdii Baalee leenca sabaaf of kenne Haacaaluu bira deemte hinduute siin hin jenne. Guyyaa 5 dura gaafa Finfinnee kuttee digirii lammaffaan eebbifamtee turte. Gammachuu kan keetu taphattee yoom quuftee? Abdii goota Oromoo gadda itti fuftee hayyicha Oromoo barsiisicha Baalee qaroo ija sabaa dhabne akka hin taaneen. Akka manaa baateen qileen washaa nyaate lubbuu kan kee dhabnee seenaa nutti taate duuti keenya aarsaa qalbii namaa cabsaa abdii boruu yarsaa jannatuma faarsaa. Madda walaabuudhaa baateetiin imaltee boo'ee gadoodeeraa dhaloonni ati qarte. Biyyee nyaatte kunoo goota Abdii Baalee haftee waaqoo guutuu kan dhombiriin dhaale. Qabsaawaa gameessaa finciltoota kalee konkolaataa fuudhee biyyatti dabalee. Qabsoo Oromoo keessaa gahee guddaa qabda gantuu balleessite ati nama addaa osoo hin bilisoomin du'uu kan kee gaddaa. Doktoroota meeqaa dhabne isin keessaa kan baqaqsee yaalu deettuu gadaamessa. Abdiin nama cimaa maal jedhee siif himaa? Konkolaataan maaliif si'in garagalaa seenaan kan kee barraahee taa'e bara baraan. Hayyuu barnootaatti dhaloota barsiise dukkana irraa saaqee ifatti agarsiise. Nagaan boqadhu kaa abdii saba guddaa dhiiftee biraa deemte Oromoota hundaa.